Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtan isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka har'a meeshaalee namoonni aappirraa buusaniitu ni hojjetama. Isi bira jira gatiin isaa hojjettaniif gaafii keessaniif deebii qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Warroonni chaayinaala keenya faaraa wataatan hoggarattan sabiskiraabii godhummaatii keenya taasisaniin jechuun jaaladha. Egaa warri nafaana turtii gootanii iddoo tokko galatooma. Yeroo baay'ee kan namoonni hojjisiisurra baruu barbaadu waan ta'eefuyyuu qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Amma fakkeenyaaf biddilibsi yeroo baay'ee ani waa'ee kaargooti irratti dubbadheeraa isa sanirra deddeebi'ee dubbachuu osoo hin ta'in akka shaanxaa tokkootitti biddilibsii qabannee kara biyyaa galla jechuudha. Biyya keessa hin jiru jechuurraa kan ka'ee waan adda addaatirraa kan ka'e jechuudha. Egaa kunniin akka barbaadanitti haala barbaadanii biddilibsiin biyya keessa hin jira. Kanas immoo akka argitanii ijoolluma keenyatu iyyuu onlaayinii irraa gadi buusee akka haala kanaan diizaayinii kanaan nu hojjetamaa jedhee namoonni barbaadetu iyyuu jira jechuudha. Eeyyanii nu biratti hin jira. Ijoolleen baay'een baruu warri barbaadan ni jirtu. Ijaa ta'ee fida jechuudha. Viidiyoo kanarratti hojjechuu kanan dirqame eeyyen biddilibsiiwwanis bifa barbaadaniin onlaayinii feetanirraa halluu isaa filattanii gadi buustanii yoo ergitanii nu biratti ni argama isiniif finna jechuudha. Kana isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee magaalaa tokko kara magaalaa tokkootitti amma wanni Finfinnee keessaa dhabame hin jiru. Finfinnee keessaa dambanyaa qabaannan achi namaan ni fidu jechuudha. Yeroo baay'ee inni guddaan daldalli bakka tokko miti kan dhaabatu. Magaalaa tokko keessatti miti kan dhaabatu. Amma wanni hunduu guddatee jira. Haalli hunduu guddatee jira. Bakka barbaadanitti namaa fiduu ni danda'ama. Bakka barbaadanitti geechifachuu ni danda'ama jechuudha. Of daangessuun hin barbaachisu jechuufanii. Maaliif akkuma nama kamiituyyuu ni hawwina mana namaa keessa jirra meeshaalee aaddisii ni ilaalla algaawwan isaanii ni ilaalla uffata isaanii ni ilaalla waan adda addaa ni ilaalla haa ta'u malee immoo achillee natsaa miti yookaan kan nu kennamu jechuudha onlaayinii irraa ni ilaalle qarshii keenyan binna waan ta'eef algaawwan kunillee ijoollee biyya keessatti hojjetama garuu kallattii adda addaatii buustanii tokko fiddan baay'ee ispoonjiin kun ispoonjiin nuyi biraa dirribiidha isa kahayaa jedhamu sanidha jechuudha. Ispoonjiiwwan kun yeroo baay'ee halluudha malee ispoonjii kanaanii miti kan hojjennu isiniin jechuun jaaladha. Argitaniirtan ka soofaa na biratti ba'u hunda isaatiyyuu jechuudha. Hubataan ni arga jedhee tayyaada yeroo baay'ee of guddisuu yookaan immoo hojii kiyya beeksisuu qofa osoo hin taane warri hubatee laalee wal bira qabee soofaawwan kara biraatii fi soofaawwan keenya laalee beekuu ni danda'a. Biraandidha kan ittiin hojjennu jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha bakka feetanii fiddanii nu biratti ergattanii isinii hojjetamuu ni danda'a isiniin jechuun jaaladha. Bilbila illee taanaan bilbila kiyya yeroo baay'ee nan teechisa haa ta'u malee ijoollee yeroo baay'ee bilbilli kee nu ba'uu dide jettu bilbilli oonii jira maaliif akkasin diduu hin beekne. Bilbila hin dogongorina yeroo baay'ee mee sagaleedhaan isinifan teechisaa duwwaa 945 82 67 45 irraan deebi'aa duwwaa 945 82 67 45 kara iimootiin na dubbisuu dandeessanii waasaappiidhaan na dubbisuu dandeessu isiniin jechuun jaaladhaa kanaadha yeroo baay'ee ijoolleen keenyas kan fayyadamtan waan ta'eef haala kanaan dhuftanii baruus waan barbaadan akkuma isiniin jedhe ka yeroo baay'ee baruudha barbaadan waan ta'eefuyyuu baruufis ta'ee odeeffannoodhaafis ta'ee waa'ee meeshaaleetti wal qabatee jechuudha. Kana isiniin jechuu jaaladha. Kanaan alatti ammas irra deebi'ee kanan dubbadhu waa'ee meeshaatii fi waa'ee akkaataa hojii hoogalle maal hojjennaa kana warra wal qabate irratti sirriitti narraa odeeffannoo argachuu ni dandeessu. Yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif ani waan gurguddaa kaapitaala gurguddaa miti kan isinitti himu waan ta'eef waa'ee hojiitillee xixiqqishuun isinitti hima waan ta'eef sammuun keessan xiqqoo ni boqata. Gaafa immoo kara kaawwanii deemtan biizinasii haga kanaa hojjetta miliyoona tokko qabda miliyoona tokko walakkaa qabda waan akkasiisan gaafa jedhu immoo abdii kuttanii waan biraa keessa seentu. Egaa kanniin illee TikTok irraa ijoolleen buustee natti ergitee ni hojjennaa nu biratti baay'ee teechoowwan kun teechoo ijoolleeti. Garuu nuti immoo kan nama guddaatiin ni hojjenna isiniin jechuun jaaladha. Kana yeroo baay'ee hoggaa wanni jettan bareedina bicha osoo hin ta'in kara biraatti illee yoo ergitan akka gorsaatti kan isinitti dubbadhu TikTok irraa yoo wanni jettan baay'inaan kan meeshaalee ijoolleedhaa ta'uudha jechuudha kan beeksisan. Isin immoo yoo beeksistan haala kanaan nu baasaa miti kan namoota gurguddaadhaa ta'u jedha. Ana hoo ta'e isinan asraddaa namoota biratti gaafa hojjisiifattan immoo itti himuu qabdanii yookaan immoo amansiistanii akkana jettaniitu asradda'uu qabdan isiniin jechuufan kana isiniif kaase
waan ijoollee teechoo ijoollee tanaan durallee yeroo sadinatti ergamee jira kana bicha kan soofaa kana bicha sun ta'e teebilii nyaataa ijoolleen irratti nyaattu warroonni alaa ijoolleedhaaf kophaatti teechisan kan akkasiisan garuu saalooniidhaaf barbaannettanii ijoolleen natti ergitan jirtan ani garuu kuni kan ijoolletti haala kanaan garuu kan nama guddaa ni ba'a jedhee tanan jechuudha kanan isin teechisaa ture kanas haala kanaan isinitti himee baay'een isin jaaladha baay'ee isin kabajaa bilbila kiyyaan heloo jedha.